Tahara Waaqayyo blanda ka'ee maseen qoomate. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan bakkaa fi lafa jirtanitti hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkamii yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaa farjummaa isaatiin eegeetiksee yeroo kanaan kan dhugee Waaqni abboota keenya maqaan Waaqayyoo maa keenya Sillaasee galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Akkasuma maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ergamoota isaa maqaan toloosa isaas akka kennaaf kabaja isaanitti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tahara Waaqayyo blanda ka'ee maseen qoomate. Ijoollee Waaqayyoo ani nagaa kooti. Isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa akka taatan Waaqayyo biraatii abdiin qaba. Nagaan Waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyoon hunduma keessan faana ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaa har'aa kanaa waan haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Akkuma beekamu dhugaatii chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan gaafii shakkitoonni kaasaniif deebii laachaa kan nuun galle immoo abbootii gaafachuudhaan akkasumallee gaafii isin gaafachaa turtanii fi chaayinaalii dhangaa lubbuu irratti isiniif deebisaa turuun koo ni yaadatama. Akkasumallee warreen haaraa taatanii chaayinaalii dhangaa lubbuu hin beekne yoo jiraattan hundumti keessan dhangaa lubbuu jettanii sarchi gootanii yoo galtan ni argattu. Chaayinaalii sana irratti wangeelli sagaleen Waaqayyoo ni barsiifama. Akkasumallee faarfannaan darbaatii ture. Kana qofa osoo hin ta'in gaafii isin biraatii dhufe kan gaafii isinitti kan isin dhibe deebiitti laachaa ture. Kana qofa osoo hin taane gaafii shakkitoonni kaasaniif deebii guutuu itti laachaa turuun keenya ni yaadatama. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan immoo namoonni baay'een gaafii na gaafatanii deebii isaanii deebisuudhaaf guyyaa irraa kana immoo chaayinaalii haaraa tokko kireet isinii godheen jira jechuudha. Chaayinaaliin kunis gola faarfannaadha. Kaayyoon isaa maalinni yoo jettan faarfannaan haaraan yeroo hedduu ni baha gurra uummata biraa gahuu hin dandeenye. Karaa adda addaatiin faarfannaa fi barnoonni wal makee wantoonni garaagaraa wal makuudhaaniin yeroo itti adda baafachuun nama rakkisu waan ta'eef iyyuu chaayinaalii kanarratti faarfannaa qofa VCDdhaan kan isinii dhiyeessinu ta'a jechuudha. Faarfannaawwan faarfattoonni keenya faarfatan tajaajila afaan Oromoo guddisuudhaaf obboloonni keenya faarfannaa isaan baasan akka gurra uummataa bira gahuu fi chaayinaalii kanarratti isinii dabarsuudhaaf chaayinaaliin kun banamee jira. Gola faarfannaa jettanii sarchi gootanii yoo galtan ni argattu. Kanaaf iyyuu isinis maarree yeroo dhiyootti faarfannaawwan haaraa fi faarfannaawwan babbareeda ta'an faarfannaawwan gurra uummataa bira hin geenye isin biraan gahuudhaaf chaayinaalii kana kireet goonee waan jirruuf isinis maarree ammarraa jalqabdanii akka isin jalan darbineef faarfannaan asii isin darbu akka isin jalan darbineef sabiskiraayib gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jenna. Inni biraa kaayyoon gola faarfannaa yookiin chaayinaalii kanaa barnoota faaruudhaan wal qabatu kan irratti barsiifamuu fi faarfattoonni gurguddoon faarfattoonni bebbeekamoon muuxannoo qabanii akkasumallee waa'ee faarfannaa qorumsa hedduu keessa darbanii amma tajaajila irra jiran chaayinaalii kanarratti isinii dhiyeessuudhaan muuxannoo isaanii akka qoddattan isin taasisna. Akkasumallee namni tokko gara faarfannaatti dhufuudhaan dursa maaltu isarraa barbaachisaa, akkamittiin gara faarfannaatti dhufuu danda'a, akkamittiin walaloo barreessuu danda'a, akkamittiin yeedaloo hojjechuu danda'a kan jedhuu fi kan kana fakkaatan chaayinaalii kanarratti isinii dhiyeessina. Faarfattoota hedduu asirratti affeerree muuxannoo isaanii fi qorumsa isaan keessa darbanii yeroo ammaa kana tajaajila irra jiran isinii dhiyeessuudhaan muuxannoo isaanirraa akka qooddattan barumsa hedduus akka irraa barattan abdii qabna waan ta'eef maarree isinis chaayinaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan yoo xiqqaate namoonni hedduun gara kanatti dhuftanii hawwii faarfannaa kan qabdan dheebuu faarfannaa kan qabdan Waaqayyoon tajaajiluu kan barbaaddan kaleessas tajaajiluudhaaf haalli isiniif mijachuu kan dide har'a eegaati chaayinaalii kanarratti barnoota hedduu argachuudhaan gara chaayinaalii kanaatti akka dhuftanii sabiskiraayib gootan isin affeerra. Gama biraatiin yeroo ammaa kana obboloonni keenya keessumattuu biyya alaa jirtan
faarfannaa faarfachuudhaaf hawwii hedduu qabdu, galtanii faarfannaa baasuudhaaf hedduu hawwii qabdu. Hawwiin keessan akkamittiin akka isin milkaa'uu danda'uu fi adeemsa kam keessa akka darbuu dandeessan akka isin barachuu dandeessaniif eegaatiin gaafis yoo qabaattan gaafachuudhaan chaayinaalii kanarratti deebiinsaa akka isiniif deebi'u ta'a jechuudha. Inni biraan immoo chaayinaalii kanarratti eegaatiin warreen gaafii waa'ee faarfannaa irratti qabdan, faarfannaa baasuudhaaf hawwii kan qabdan, akkamittiin gara faarfannaatti akka dhufuu dandeessan, amma immoo faarfannaa hojjechuudhaafis fedhii kan qabdanii fi hojjettaniis immoo kan baastanii gurra uummataadhaan hin gahin akkamittiin akka iddoo sana qaqqabuu dandeessan, maallaqni isaa meeqa akka ta'e, chaalenjiin isin keessa darbitan meeqa akkamitti akka darbuu dandeessan hundumaa isaa zirziirsaa isin beeksisna jechuudha. Hundumaa isaa kallattii isin qabsiisna waan ta'eef maarree isinis chaayinaalii kanarratti dhuftanii akka barattanii fi faarfannaawwan kanaan dura bahanii akka irraati argattan, faarfannaawwan aaraa kanaan dura bahanii amma tajaajila irra jiran hundumaa isaanii VCDdhaan isinii dhiyeessina jechuudha. Gama biraatiin immoo eeguu jechuudha walaloo fi faarfannaa qopheeffattanii karaa ittiin gurra ummataatiin gahuu dhabdanii kan itti dhiphachaa jirtan chaayinaalii kana karaa keessaatiin nu dubbistanii chaayinaalii kanarratti dabarfachuudhaan walaloon keessanis dandeettiin qabdan, muuxannoo qabdan, akkasuma faarfannaa baastanii kan gurra ummataa bira isin hin gahin akkamittiin gurra ummataa akka bira isin gahuu danda'uu fi chaayinaaliin kun fala guddaadha. Kanaafiyyuu guyyaa boruurraa jalqabnee faarfannaawwan haaraa amma bahanii jiran VCDdhaaniin kan isinii dhiyeessinu ta'a waan ta'eef isinis akka sabiskiraayib gootanii chaayinaalii kanarratti faarfannaawwan barbaadan argattan, waaqayyoon uumaa keessan ittiin galateeffattan misraachoo kana isinii dabarsuufaan dhufe. Ani Barsiisaa Dajaneen jedhama, faarfataa Dajaneen jedhama. Kanaaf sila kana ta'eef maarree gaafii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan komentii jalatti barreessuudhaan gaafiin keessan isiniif kabajame akka isiniif deebi'u, akkasumallee abbooliin macaafa qulqulluu barsiisuudhaan seenaa jireenya namootaa gara waaqayyotti fiduu danda'an waan jiraniifiyyuu isaa wajjiniin wal qunnamsiisuudhaan akkamittiin gara isin faarfannaatti dhufuu akka dandeessaniif hawwiin keessan akkamittiin akka isinii guutuu danda'u kan isinii dhiyeessinu ta'a waan ta'eefiyyuu sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa. Bakka lafa jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Sheer gochuudhaan nu deeggaraa. Namoonni gara kanatti dhufuudhaaf hawwii qaban baay'ee waan ta'aniifiyyuu warreen chaayinaalii kana argachuu hin dandeenye warri daftanii argitan isaaniif sheer gochuudhaan, isaaniif dabarsuudhaan, isaan biraan gahuudhaan akka nu deeggarsan yeroo gabaabaa keessatti chaayinaalii kanarratti eegaatii wantoota babbareedoo fi mimmiidhagoo ta'an isinitti toluu kan danda'an, isin gammachiisuu kan danda'an isinii dhiyeessina waan ta'eef maarree isinis sabiskiraayib godhaa. Isiniin jedharree irra deebiidhaan warreen biroodhaafis sheer gochuudhaan miseensa haa taanu, gola faarfannaa kana jalatti walitti haa qabamnu. Faarfannaawwan hedduu as jalatti ni argattu. Kan keessanis immoo asiin beeksifachuu ni dandeessu bilisaan jechuudha. Waaqayyo isin faana haa ta'u, waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Isbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። waaqayyo laana ka'ee masee